Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalala onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoodha. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti mu'ana muhaa Oromooti. Ammaluma sagantaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn irree isaa waraana mootummaa Bilisiginna irratti guyyaa guyyaan agarsiisu jabeessee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa lixa Shaggar keessa sossoo Buttaan Jagamaa Badhaanee lola jabaa onoota lama keessatti gaggeessan tarkaanfii ilaaleessaa fudhatee jira. WBOn ona Amboo gandoota adda addaa fi ona Ilfaat gandoota hedduu keessatti lola jabaa gaggeessan loltoota PP hedduu du'aa fi madoon adabii jira. Humni waraana Bilisiginna aanaa Ilfaat irraa waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan loluuf dhufan hedduun kan barbadaa yoo ta'u, lola Ilfaat keessatti taasifameen reeffaa fi madoo konkolaataa lama humni waraana mootummaa kaafachuun lola aanaa Amboo gandoota lama keessatti taasifameen ammoo WBOn waraana PP 21 ajjeesuudhaan 13 madeessee injifannoo gonfatee akka jiru himeeti jira. Ijoolleen ummata WBOn zoonii Kibbaas tarkaanfii weerartoota ilmaan Minilik irratti fudhatan itti fufuudhaan WBOn Konyaa Gujii Bahaa keessa socho'u Cibraan Odaa Adoolaa aanaa Wadaraa ganda Dooyyii Kinnoo keessatti kaleessa ganama bariin itti cabsuudhaan waraana gabroonfataa PP kan maqaa sakattaatiin bobba'uun ummata Oromoo nagaa goolaa turan irratti tarkaanfii cimaa fudhatee WBOn loltoota PP 26 yoo ajjeesu 17 ol madeessuudhaan 43 barbadeessuun injifannoo guddoo argatee jiraachuu himeeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii Kibbaa Konyaa Gujii Bahaa keessa socho'u Cibraan Odaa Adoolaa kaleessa gayya gaafa 3 bara 2022 aanaa Wadaraa gandaa Ancooqaa iddoo addaa buufata fayyaa Ancooqaa jedhamutti waraana PP kan maqaa sakatta'insaatiin bobba'uudhaan ummata nagaa hiraarsaa turan irratti bariin itti cabsuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoodha tarkaanfii cimaa fudhatee loltoota Bilisiginnaadha 32 battalatti ajjeesee 16 ammoo madeessuun injifannoo boonsaa argachuu himeeti jira. Kana malees ijoolleen ummataa WBOn zoonii Kibbaa Konyaa Gujii Bahaa keessa socho'u Cibraan Odaa Adoolaa aanaa Wadaraa keessatti waraana weerartuu PP kan maqaa sakattainsaatiin bobbaate irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhateen loltoota PP 21 yoo ajjeese 14 ammoo madeessee jira. Lola kana waraanni bilisummaa Oromoo WBOn uffata waraanaa fi qawwee hedduu waraana mootummaa Abiy Ahmed irraa boojuun injifannoo boonsa gonfachuu himeeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn badaa jira barbadeeffama baqachaa jira jechuudhaan erga mootummaan dubbatee as yeroo garagaraatti iddoo hedduutti tarkaanfii ilaaleessaa fudhateen humnoota mootummaa haleelee barbadeessaa jiraachuu himaa kan jiru WBOn. Ajajaa WBO waliigalaa Jeneraal Marroonis kanaan dura ammoo tarkaanfiin keenya kun kan shaakalli yookaan ni jirra jechuuti malee gana jechuun erga dubbatanii as ijoolleen ummataa bakka hedduutti humna mootummaa Abiy Ahmed akka baala mukaa harcaasaa jiraachuus beeksisaa jiru. Keessattuu jiddu galeessa Oromiyaa fi lixa akkasuma kibba Oromiyaatti humnoonni mootummaa Abiy Ahmed sochoo akka dadhabanii fi ajajoonni waraana Abiy Ahmed hedduun isaaniitis akkuma bobbahaniin Oromiyaa keessatti hafaa jiraachuutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru mootummaa Abiy Ahmed kokkee qabaa kan jiru qormaata jabaas itti ta'e waan jiru fakkaata. Humnoonni mootummaa Abiy Ahmed baay'inaan bobbaafamaa jiranii fi ajajoonni koloneelonni hedduun ammoo akkuma bobba'aniin Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromootiin bakki awwaalcha isaanii Oromiyaa ta'aa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola jiddu galeessaa fi kibbaa fi lixa Oromiyaatti gaggeessaa jiruun koloneelota Abiy Ahmed waan hambises hin fakkaatu. Hedduu isaanii ammoo erga ajjeesee booddee waraqaa eenyummaa isaanii kan isaan
ittiin adeemaa turan hedduus waboon maxxansuudhaan Kolonelota Abiy Ahmed hedduu barbadeessee akka jiru mul'isee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa gidduutti adeemaa jiru kan jabaatee itti fufe hoggaa ta'u waraana bilisummaa Oromootii wajjin mari'achuun nan barbaachisu jechuudhaan mootummaan Abiy Ahmed dhaadatee kan ture yeroo ammaan tana qormaata guddaa keessaas waan gale fakkaata. Ijoolleen uummataa ittuma mudduudhaan humnoota mootummaa Abiy Ahmed kan isaan barbaadu otoo hin taane ammoo bakka buufata hedduu kaambii isaaniittis itti cabsuudhaan barbadeessaa jiraachuutu mul'achaa jira. Lola yeroo ammaan tana gaggeeffamaa jiru kanaan ijoolleen uummataa lola kanaas injifannoodhaan guutumattuu irra aanaa jiraachuus himaa jiru. Garee walitti bu'insa addunyaa qoratuu fi xiinxaluu keessaa tokko kan ta'u Wiiliyaam akka jaanitii TPLF Itoophiyaarraa adda ba'e mootummaa walabaa ijaaruudhaaf yaaluu akka danda'u mallattoo argisiisee jira jedhan. Fissaas Gadaamota Sammaa dubbii TPLF yoo ta'an akka himanitti kana booddee marii karaa nagaa jedhamu ni gaggeeffama abdii jedhus hin qabnu jedhan. Dubbii TPLF kun Fissaas Gadaamota Sammaadha har'a akkas jechuun hin danda'amu. Sababni isaas yeroo sanitti tajaajila bu'uuraa daqiiqaa kamuu keessatti jalqabuudhaaf akka jiru qaamolee mariisisaa turan kan akka Ameerikaa, Gamtaa Afrikaa hunda isaaniitu nutti himaa ture jedhan. Guyyaa otoo hin taane sa'aatii lakkaa turre sochiin tokko tokko akka jiraatu jedhan. Amma mootummaan Finfinnee jiru bu'uuraalee misoomaa badan deebisee ijaaruudhaaf mormuudhaaf akka murteesse fakkaata jedhan. Garee walitti bu'insa addunyaa xiinxalan keessa tokko kan ta'u Wiiliyaam kana kan jedhan hogganni Tigraay yookaan uummanni humna waraanaa Tigraay mootummaan Finfinnee jiru akka dhabamsiisu barbaadu. Dhabamsiisuu dhiisii xiqqeessuullee fudhachuudhaaf fedhii qabaachuun isaanii ifaa miti jedhan. Mootummaanis Tigraay qaama federeeshinichaa ta'ee guutummaan hojjechuusaa fudhachuudhaaf dhiisuun isaa ifaa miti kan jedhan. Gabaasni beekuun akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa gaafii fi deebii gaggeessuudhaaf yaada dhiyaateef deebii hin kennine jedha. Gabaasni kan VOA'ti. Tole, eenyu naan jette maqaa kee? Nadi nama eessaati? Wallagga. Galaana keessaa wallee humna addaa Oromiyaa moo Makalaakiyaa moo maaliidha? Uffata kee yoo ilaallu Makalaakiyaa fakkaata. Maali humna addaa Oromiyaa turtanii leenjii Makalaakiyaa moo isinii ilaallu? Yoom kan isin gabbuuffaate? 2011. Eegasii Oromiyaa keessattu? Ana eessarra turte? Godina kamiin turte? Naannoo Finfinnee turte? Naannoo Finfinnee irraa gara Shawaa kibba kaaba lixa shakkitti kan turte. Deemee mandaan nama caffeera warra kibba waqtii dhiira ta'uudhaas nama meeqa taatanii dhuftanii? Nama 63 dhuftan warra humni garas jiru achi dhollolaaru kan biraadha jechuudha. Humni kan lolaaru isaanii humna biraadha. Humna biraadha isaanii. Kana siin jiru moo siin jiru? Nama jaatamii warra ammas asiitti lolli irratti ta'e. Nama jaatamii sadii keessaa warri qudhumanii warri kaan baqatanii meeshaa qabdan hunda iyyuu godhatanii warri kaan hin baqatan. Ati immoo harka laattatte lola sana keessatti harka laattatte. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Waraana bilisummaa Oromoo akkamitti ilaalaa turte? Amma achi maal isiniin jedhu? Waboo gaafa fedhanii meeshaa ammayyaa hidhataa nama ajjeesuu danda'an inni isinitti immoo tasaasa shan qabdii nama sadii qofaa dhaqaati ajjeesaa isiniin jedhu. Faffaca'anii deemuu nama sanii jedhu. Faffaca'anii deemuu malee raajanii deemanii humna subaan qabanii meeshaa booddeessaa qabatuu. Amma immoo akkamitti argite waboo? Mee akkaataatti duraan beektuu fi akkaataatti ammatti argite? Duris gootummaa keessa hin beekaa. Itti kanaan yeroo baay'ee qabatama. Arrasta ishee gootummaa keessa argite. Isinitti isin mukaasni. Snaayiperiin koo jira. Agartanii isin mukaasni. Tole. Eegas qabnee immoo gocha yookiin wanta namarratti ta'u malee yookiin qabaa namooma tokkoof ta'u.